xumuramuu waan hundumaa dura gaaffii tokko naaf deebisi. Maalidha maaltu dhuma? Waan dhuma. Masaayii waliin waan haasoftan natti fakkaate. Masaayii waliin maal haasofne? Maal takka xumuramuudha akka? Ilaa yeroo anaa fi Masaayii kan wal argine. Bitaaniyaa. Maaloon dhamayi? Waan hundumaa ni bareera. Akkamitti? Maal isaa beektaa? Hundasa. Waan Masaayii waliin jiru hundasa. Amma callisii gaaffii qofa naaf deebisi. Maal ni callistee hoo? Naaf deebisi malee. Yeroon qubeelaa fidee siif kenne sana akkamitti tole jettee narraa fudhatte? Jaalala tokko illee osoo anaaf hin qabaatin yeroo kan hundumaa akkamitti anaa wajjin dabarsaa turte? Maaliif? Osoo nuuf hin qusatiin shakkii tokko malee yeroon siif amanamu akkamitti tole jettee fudhatte? Afachusoo akkanatti itti fufnee natti heerumta turte? Yeroomsiif waan siif hin galle jira. Maalidha wanta naaf hin galle Bitaaniyaa? Maalidha isaan? Akka orgoggee dukkana keessa jiru kan caalaa kaffaletti gurguramu kiyyeetu naaf hin galle? Natti Horgoggee? Yeroo mana Bitaaniyaadhaam. Isa gowwaa kee dhaqi goyyomsi. Nama akka kee onnee hin qabne argeen beeku. Ilaa gaaffii koo naaf hin deebisin. Qubeelaa koo. Osoon korojoo kana faffacaasee qubeelaa koo sana hin fudhatin dura harka keetiin qubeelaa koo naaf kenni. Maal? Qubeelaa koo. Afachuu malee yeroo. Bitaaniyaa. Qubeelaa koo. Qubeelaa kana siif osoo hin taane nama sirra caaluuf hanqaa. Ati garuu tasumaa kana booddee dogoggortee jireenya koo keessa akkan seene. Lammaffaa